السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم قلت انجرت فيا ويا بقى جراتني بقى يروحنا جيسان خيرونا كان نقول ربنا قد نبشو دعوتو في هردفتوني كينيا هندي كيسان وري فيديون كن هارو سنبرغي چاينا اللي كي جرا جرتان هندي كيسانو وري هارا ودفتن شير سبسكرايب قدا لايك قدا نقدسا بقى جراتني فيا تادا دعائي أمتا كينيا في اللي كدا ربنا قا أمتا قدو ربنا قا نوابلسو ربنا قا نوابلسو ربنا قا نوابوسو بينا قا ربنا وقدو yeroo biyyi uummataa of guddisuu fi jireenya ofii jijjiiruu fi hawaasa ofii guddisuu hawaasa ofii jiraachisuu yaadutti nuti immoo yaaddoo mataa keenyaa yaaddoo lubbuu ofii yaaddoo lubbuu namaa akka mallee du'aa jiruu fi akka mallee taa jiruu fi bakka mallee dhabamaa jiruu kana keessa galle kanatti du'aa barbaachisaa اللهم تقبل منا ومنكم جميعا ربي نغابوسو ربي نغاقو ربي نحمد الراقبو دينا نما فكاتنا من ياتو ربي كويس هذا بمسيسو دينا afaan damma dibatee dhukkuba nama keessatti rabbiin kan nu keessaa balleessu xannacha uummata Oromoo keessa faca'e xannacha namaan jiru kana rabbiin nurraa fageessu rabbiin nurraa balleessu. Kanaafuu nagaa dhukadhaadhaa wanni gama kaaba wallootti deemaa jiru akkaan nama ajaa'ibaati. Nageenyi kun hundaaf gaarii nageenyi bal'aan kuni nami alas ni rafa manas ni rafa kararras ni rafa bakka fedhee rafa jechuu gaafa nageenyi jiru. Gaafa nageenyi dhabee manas bakka rafuun qabu ala bakka rafuun qabu rabbi nagaa nuuf haa buusu. ሰላም ለሁላችንም ነው ወይም ለአንድ ዜጋ ወይም ለአንድ ሰው አይደለም። ሰላም ለሁላችን ለብሔር ብሔረሰብ የሀገራችን ላይ ያለው ለሁላችንም ነው። ሁሉም ሰላም ያስፈልጋል። ለሁሉም የሰላምነታችን የንብረታችን የህይወታችን ማሰብ አለብን። እኔ ወታደር ነው ብሎ ህዝብ ላይ አንድ ነገር መፈጸም የሚፈልግ ካለ ለሱም ነገ ይመጣል ይሄን ነገር ማለት ነው። ህዝብም ሆነ ህዝብም እንደ ህዝቡ ሰላም ማስከበር ብሎ ሰላሙን እንዳይመጣ የሚያደርጋሉ። ለሁላችንም ሰላም ያስፈልጋል። ለሀገራችንም ሰላም ያስፈልጋል። እኛ አገራችን ላይ መኖር ተሸገረን ሰው ሀገርም ያለን ደግሞ እየተሸገረን ያለን በዚህ ሰዓት በዚህ ወቅት ላይ አሁንም ተመልሶ ደግሞ ሌላ ሐሳብ እየሰማን ነው። ሌላ ሐሳብ የሚመጣ እየሰማን ነው። ደግሞ በመንግስት ጎን ሆኖ መንግስትን መስሎ የወታደር መንግስት ነን ብሎ ህዝብ ላይ የሚፈጽም ነገር ካለ ይሄንም ደግሞ አይሳካላቸውም። ይሻላችኋል እምንላቸው እኛ በጊዜ ይሻላችኋል ያለፈውን አስታውሱና በሰላም መኖር ይችላላችሁ። እምቢ ካላችሁ ደግሞ የመጣውን አላህ እንለምናለን። እኛ በአላህ ጋር ሆነን የመጣውን መቀበል ዝግጁ ነን። ለምንድን ነው ሰው የራሱን ማስከበር የራሱን ህይወት ላይ መጠበቅ ማንኛውም ሰው አለ። ለዚህ ለሁላችንም ሰላም ያስፈልጋል። በአላህ እንለምናለን፣ ሰላም እንጠይቃለን፣ አላህን እንጠይቃለን። መንግስትም ደግሞ ሰላሙን ከሀገሩ ሰላም እያባረረ ሰውም ከሀገር እያባረረ አገሩ እንዲጠፋፋ ሰው እንዲጣላ በዜግነት በምኑ እየተጣላ እየተጋደለ እየተሸገረ እየተፋቀለ ይሄን ሁላ ለማን ጉዳት የመጣው? ለህዝብ ነው። ለህዝብ ዳሃ እንጨት ሸጦ የሚኖር ለምኖ የሚኖር እርሻ እንትና ሰርቶ የሚኖር በዚህ ወቅት ላይ ረምሻ የሚባል አያስፈልግም። ሰላም ያስፈልጋል። ከናፉ ወርኒ ኡመተ biyya keenya taatan nageenyi kun bal'aadha. Nagaa barbaachisaa nageenyi gaariidha. Nageenyi kun kan hundaati. Nageenyi kan hundaa balaan gaaf takkitti jee uummanni keenya. Kanaafuu rabbi nagaa nu haa baay'eessu. Wanni deemaa jiru gaarii fakkaatu. Uummati keenya bakka jiru immoo of qopheessuudha qaba. Biyya ofirratti, mana ofirratti, lafa ofirratti, eenyummaa ofirratti wareegamuudha qaba.
naman tuqin naman barbaadin daangaa naman darbin qabeenya naman tuqin kassi tuqirraan deebiin hin sodaatin rabbi sinassara kun amma kana yeroo ammaa kana yeroo addunyaan guddattee taxawwartee wal guddisaa jirtu nageenya walii kabajaa jirtu wal kabajaa jirtu qabeenya wal guddisaa jirtu akkamitti taxawwarraa akkamitti ilmaan ofii taxawwarraa akkamitti kompiitara barsiifna akkamitti baranna akkamitti biyya teenya tana kaameraa jala goonee biyya mana miti biyyattii guutuu kaameraa jala goonee jiraachifanna isa ummanni jiru biyyi ishiin teenya immoo akkamitti sinaaparii binna akkamitti matarayyaas binnaa jetteeti wal nyaataa jirti jechuudha. Taankii fi baankii walitti dirteeti biyyatti ummata hawaasa buqqaasaa jechi manni irraa gubataa jiraataa jira jechuudha. Kanaafuu nageenyi kun hundaaf gaariidha. Mootummaaniif nageenyatu gaariidha. Yoo hawaasni nagaa dhabe mootummaan nagaan argatu. Yoo immoo mootummaan nagaan arganne hawaasnis nagaan argatu biyyattiin walitti tinteerti biyya walitti tinteerti rabbi nagaan nu asirreessu. Kanaafuu nagaa barbaanna nagaa jaalannaa wanni deemaa jiru gaarii miti. Warri nagaa kana booressuudhaaf ammoo sassoohaa jirus jaruma badheen gaddaa uummata keenya irratti tarkaanfii fudhatuudhaaf dhufee salphate san isaanuma hawaasni bal'aan jara kana beekee ofirraa eeguudha qaba. Jara kana beekee uummanni keenya ofirraa eeguu qaba. Uummata keenya gowwoomsanii kottachi deemaa lolaa jedhanii akka jirutti guuranii baay'inaan gara dabarsanii fixanii jiran jechuu ishee dabarte. Kanaafuu isaan kan namni iddoo irraa deemee jira jedhanii lakkoofsa harkaa qabanii qawween manaa achii deemtee jirti hawaasni manaa irraa deemee jira kottaa jedhanii jiran. Warrumti deemee sun uummata keenya firruudha jechuu. Amma kana hundaamsa hiyyaa walidama nageenya rabbi afidu du'aayi godha rabbi nagaa nu waafidu diddu rabbi nu waasnassaru rabbi nagaa nu waafidu diddee dhuftumuu rabbi nu waanassaru kan takka qabatee dhaqa lama godhatee sadii godhatee agalu rabbi nasiruu nu waakennu Allahumma salli